Qabduu Tiyoo. Qabduun Tiyoo muuxannoo fi mudannoo namoota addunyaa kana irratti dhiibbaa uuman qabatee isiniif dhiyaata. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftootaf kabajamtoota Qabduu Tiyoo hunduma keessaniif biyya keessan biyya alaa warri jirtan hundumti keessan nagaa fayyaan isiniif yaa baay'atu jecha akkuma beekamu kana dura Qabduu Tiyoo irratti obboleessi keessan qaxalee niiftuuni namoota bebbeekamoo qabadhee akka isin dhiyaachaa ture beekamaadha. Namoota muuxannoo fi mudannoo qaban bu'aa bahii jireenya isaanii nu barsiisu jedhee yaadu qabadhee isin dhiyaachaa turuun koo ni yaadatama. Har'as immoo keessummaa nama baay'een jaalladhuu fi baay'ee kabaju mudannoo fi muuxannoon isaa namoota baay'ee hin barsiisa jedhee nama yaadee qabadhee isin dhiyaadheera. Innis na bukkee jira. Nama Waaqayyoo Raajii Biiniyaam jedhama. Kanaaf hamma xumura qophii keenyatti nu hordofaa jechuun hawwii koodha. Obboleessa keessan qaxalee niiftuudha. Maarree akkuma beekamu nama Waaqayyoo Raajii Biiniyaam dhaggeeffattoota keenya faana wal bartee yaada tokko tokko irratti hin dubbanna wajjiniin. Kanaaf kallattiidhumaan dhaggeeffattoota keenya faana wal bari. Tole jalqaba irratti nagaan hunduma keessaniif haa ta'u ani obboleessa keessan Raajii Biiniin jedhama. Egaa carraa kana argadheetoo yaada kana sheer akka walii godhuuf carraa kana na kennu keessaniif guddaa galatooma. Ameen nama Waaqayyoo Raajii Biinii Waaqayyoon sinaa kabaju eebbifamaayi. Baay'ee yeroo garaa garaatti keessummoota garaa garaa qabadhee karaa Qabduu Tiyoobiitiin dhaggeeffattoota fi warroota na hordofaniif dhiyeessaa tureera. Namoonni baay'een immoo beekumsa garaa garaa irraa fudhataniiru bu'aa bahii mudannoo jireenya isaanii namoonni baay'een nu ibsaa turani. Kana fiidbaakiidhaan dhaggeeffattoonni keenya yookaan foolowarsiin koo karaa yaada koomentiitiin naan gahaa turanii jiru. Kanaaf anis itti jabaadhee yeroo garaa garaatti namoota gaggaarii mudannoo fi muuxannoo isaanii akka nu qoodaniif keessummoota garaa garaa affeera. Atis immoo isaan keessaa tokko taatee affeerramtee affeerrii koo kabajjee iddoo kanatti naaf argamuu keetiif anis jaalala Waaqayyootii fi akkasuma iddoo dhaggeeffattoota kootii bu'ee thank you siin jechuun barbaada. Ulfaadhu kabajamii. Maarri nama Waaqayyoo Biinii mee ati I think nama Waaqayyoo Raajii Biiniyaamidha. Kana dura fiidbaakiin yookaan immoo baakgiraawundiin kee nama badaa akka taateettan dhagaa ture yookaan immoo shiftaa jedhu baay'ee ulfaata garuu yaadatti baay'ee ulfaata. Nama akkasii akka turte dhageettii namoota tokko tokkorraa dhagaan ture. Kanarratti mee yaada maalii qabdaa? Maal jettaa? Nama akkamii turte kana dura otoo gara Waaqayyoon dhufin Waaqayyoon kana akka fayyisaa lubbuu keetiif godhattee fudhatiin akkasuma immoo gara addunyaa tajaajilaatti otoo hin dhufin dura nama akkamii akka turte dhaggeeffattoota keenyaaf nu qoodi. Tole egaa gaafii ulfaataa na gaafattanii yookiin immoo gaafii baay'ee ulfaataa gaafii amma ammaatti jireenya koo keessatti gaafatamee hin beekne keessaa tokkodha. Haa ta'u malee jireenya gooftaadhaan dura yookiin immoo gooftaa Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu koo godhadhee odoon fudhatiniin dura jireenya nani dhugaa dabarsaa ture. Xiqqoo jireenya ulfaataa ture. Tariitii icciitii kana eessaa akka dhageesse baruu baadhuyyuu akkuma beekamu ani gooftaa osoo hin fudhatiniin dura nama gaarii hin turre. Keessumaa immoo ispoortiin hojjedha ture. Ispoortanyaan ture. Yeroo dheeraadhaaf ispoortiin hojjechaa ture. Toora sana keessa yeroo ture keessatti namoota illee addunyaan keessa ture addunyaa dukkanaadha waan ta'eef namoota reebaa ture waan garaa garaa namoota gochaa turan keessaa tokkodha. Akka gaggeessatti illee hojjechaa turani. Warroota namoota miidhaan, warroota namoota reeban, warroota gochaa ciccimoo ilma namaarraan ga'an keessa akka gaggeessatti illee hojjechaa nama turedha. Haa ta'u malee namuma kana Waaqayyo jijjiiree har'ammoo seenaan keenya guutummaan isaa jijjiirame toora kanarra jirra jechuudha. Kanaaf nama seenaan isaa jijjiirame keessaa tokko Biiniidha. Kanaaf jireenyi koo kaleessa hamma kana ture namoota reebaa turre reebuu duwwaa miti. Ifin asirratti illee jechootaaf toluu baatu namoota rakkoo gurguddaa namoota gahaa turan keessaa tokkodha. Kanaaf seenaan ati waa'ee kan koof dhageesse dhugaadha jechuu barbaade. Nama Waaqayyoo dhugaa baay'ee yaada bal'aa naa kaastee ani namootarraa yeroon dhaga'utti akka bakka nama baay'ee jireenya hin taane jiraachaa akka turte namoota baay'ee sodaachisaa akka turte namootarraa dhaga'ee atis immoo akkasuma naa ibsite. Gaafii tokko si gaafachuu barbaada. Innis maalidha? Jireenya yeroo sana dabarsitee fi jireenya amma keessa jirtu kana addunyaa hafuuraa kee qulqulluu keessatti gaafa dhuftu yookaan immoo Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu kee godhatee gaafa fudhattuu fi jireenya kaleessa jiraattu sana yookaan immoo nama biyya lafaa keessa jiraatu faana wal fakkaattee jireenya gadi dhiisii akkasitti otoo jennee namoota baay'eedhaaf ifa ta'a jedhee yaada yookaan immoo namoota saamaa turtan sana jireenya sanaa fi jireenya kana kompeer gaafa gootu mee akkamitti ilaalti?
Jireenyi kaleessaaf jireenya irraa baay'izawee madaalliidhaaf illee baay'ee waan ulfaatudha. Walumaa galasaa biinii lammaffaattu dhalate yookiin immoo biinii lammaffaatu uumame jechuudha. Anammaa eenyummaa kiyya isa kaleessa sana gaafan har'ara dhaabadhee tilmaamu biiniidha jedhee fudhachuudhaaf anatti ulfaatadha. Anatu waan sana raawwachaa ture, anatu dhaloota sanarraa rakkoo gahaa ture jedhee yaaduun anaaf baay'ee ulfaatadha. Nama biraattuu waan akkasii godhe natti fakkaata anatti jechuudha. Na jireenyi koo kaleessaaf jireenyi koo har'aa waliin madaaluun baay'ee ulfaatadha. Kanaaf keessumaa kan gooftaa ta'uu kootti baay'een gammada. Nama lammaffaa dhalatee Waaqayyo biinii isa jalqabaa sana diigee balleessee biinii isa biraa uume malee eenyummaan koo inni kaleessaa suni eenyummaa kooti jedhee fudhadhee amanuu hin danda'u sa'aatii kana keessatti. Jijjiirama Waaqayyo jireenya koo irratti godhee fi ilaalchan sadarkaa ammaa kana keessatti qabu gaafan isa kaleessa hojii wal faana madaalu gonkumaa wal naaf hin fudhatu yookiin immoo anatu waan sana gochaa ture jedhee amanuudhaaf anaaf baay'ee ulfaataadha. Kanaaf jireenya koo kaleessaaf jireenya koo har'aa wal bukkee qabee madaalliidhaaf anaaf baay'ee ulfaataadha. Kanaaf namoota Waaqayyo gooftaan akka jiraataniif carraa laateef keessaa biinii nama tokkodha. Galatoomne. Baay'ee Waaqayyoon si eebbisu wanta na ajaa'ibu suuraa kee tokko argin ture. I think karaa miidiyaa namoonni ilaalaniif nan baasa argaan ture karaa namni na ergee ilaalan ture baay'ee qaamni kee ispoorteenyaa fakkaata baay'ee namatti tola akkuma ati naa kaaste macaafni qulqulluunis hin jedha Niqoodimoos namni jedhamu bornaagee gaafa godhu namni gara haadha isaatti deebi'ee miti lammaffaa dhalachuun addunyaa hafuura qulqulluu keessatti gaafa makamtu ati nama biraa taata kun immoo waan addaati. Kaleessa jireenya akkasii isa hin jiraachaa har'amuu jireenya bareedaa fi jireenya dansaa gaafa jiraattu kana baay'ee das nama jedha. Atis akka itti gammaddu naaf ibsiteetta Waaqayyo si haa eebbisu. I think namoota baay'eedhaaf fakkeenya akka taatu abdiin qaba. Maaliif jennaan kaleessa baagiraawundiin kee sodaachisaa ture namootarraan wantoota sukkanneessaa gahaa turtanii har'a immoo nama fakkeenya taatee eebba taatee addunyaaf eebba taatee saba keef eebba taatee baay'ee kun nama gammachiisaa waan guddaadha. Wanti si gaafachuu barbaadu keessaa addunyaa tajaajilaa keessa jirtaa yookaan immoo Waaqayyoon tajaajilaa jirtaa. Waaqayyoon tajaajiluun mee akkamitti ilaalta? Waaqayyoon tajaajiluun siif maalidha? Galatoomii gaafii bareedaadha. Jireenya kiristaanummaa keessatti Waaqayyo waamicha namaaf kaa'ee yookiin immoo akka isa tajaajiluuf carraa nuu laachuun kun eebba guddaadha. Keessumaa hojiin hafuuraa kun yookiin immoo hojii Waaqayyoo kun hojii biyya lafaa kanarratti hojiin kisaaraa hin qabne yookiin immoo hojiin itti dadhabdeetoo bu'aa isaa irraa hin arganne jira taanaan hojii Waaqayyooti. Kanaaf tokko gooftaa tajaajiluu kootti baay'een gammada. Carraa isa guddaadha. Kanaaf Phaawulos gaafa dubbatu akkas jedhee dubbate amanamaa godhee na lakkaa'ee tajaajilaaf na waameedha. Kanaaf amanamaa godhee nu lakkaa'ee akka isa tajaajiluuf carraa nu laata. Kanaaf tajaajilli carraa waamichaati. Carraa waamichaa kana argadhee gooftaa tajaajiluun anaaf gammachuu guddaadha. Anaaf baay'ee gammachuu guddaadha isiniin jechuun jaalladha. Keessumaa namoonni karaa sooshaal miidiyaa sagalee kana dhaggeeffachaa jirtanii gooftaa tajaajiluun carraa guddaadha. Kanaaf waan hin dubbadhu keessa tokko osoo wanti hin dubbatin biraan dabarra jira taanaan warroonni gooftaa tajaajiluu barbaadan yookiin immoo hojii Waaqayyoo kana hojjechuu barbaadan baay'een isaanii jiran. Isaan keessa garuu warroota Waaqayyoo carraa kenneefit hojii wangeelaa kana hojjetan. Hamma carraan arganetti hojjechuun hin danda'amu. Kanaaf waamicha kana gooftaan naa kennuusaaf baay'een gammada. Hojiin kisaaraa hin qabne jira taanaan hojii Waaqayyooti waan ta'eef hojii kana keessatti baay'ee gammachuu guddaa kanatti dhaga'ama. Raaji dhugaa baay'ee yaadan barbaaduu fi yaada miidhagaa fi yaada bareedaa naa kaastee keessattuu bara kana keessa namoonni baay'een waamicha isaanii wallaalaniiru. Dhaloonni baay'een keessattuu jaarraa 21ffaa kana keessa dhaloonni baay'een mul'ata hin qabani, abjuu hin qabani, callisaniituma deemu. Bahaniituma galuu jireenyi isaanii tokkoon baay'een isaanii harka 100 keessaa muraasni isaa jireenya harkaa gara afaanitti jiraachaa jiru. Mee warroota akkanaatiif akka tajaajilaa Waaqayyootti akka nama saba Waaqayyoo tajaajilu tokkotti kaleessa baagiraawundiin kee gaarii hin turre har'a immoo namoota baay'eedhaaf fakkeenya ta'aa akka jirtu naa kaasaa turte. Mee dhaggeeffattoonni keenya karaa miidiyaa qabdu tiivii nu hordofaa jiran nu dhagaa jiru waan ta'eef baay'ee isaanii nu hordofu waan ta'eef isaaniif warroota mul'ata hin qabneef yookaan immoo warroota abjuu hin qabneef abjuu malee deemanii socho'anii bahanii galan akkamitti akka mul'ata isaaniitti fayyadamuu danda'an waan xinnoo otoo nu qoddee natti tola. Tolee eebbifame niiftu biyya lafaa kanarratti mul'ata dhabuu jechuun miidhama isa guddaadha. Mul'ata dhabuu jechuun miidhama isa guddaadha. Mul'ata gaafa jennu fuunee gadi baanee waldaa pilaantii goonee hojjechuu osoo hin taane jireenyi biyya lafaa kun guutummaan isaa jireenya mul'ataan hidhamee jirudha. Maal jennaani mul'ata jechuun
waan har'a sadarkaa kee kanatti waan ijji kee yookiin immoo harki kee hin agarre garuu waan borutti argaa jirtu jechuudha. Mul'ata jechuun waan har'a harka kee irra jiru osoo hin taane waan har'a argaa jirtu, waan har'a ijji kee, lapheen kee, hafuurri kee argaa jiru, waan boru immoo qabatamaatti harka kee irratti agartu jechuudha. Kanaaf biyya lafaa kana socho'insa imala biyya lafaa kana keessatti namoonni mul'ata hin qabne jiran taanaanii jireenyi isaanii lolama, jireenyi isaanii kufaati, yeroon isaanii kufaadha. Warroota mul'ata qabanii Waaqayyos faana ta'a, namnis faana ta'a, lafti kunis faana ta'a. Warroota mul'ata hin qabne laftis waaqnis namnis faana hin ta'u. Maal jennaani waan ifa jiraatan beekuu hin danda'u waan ta'eef. Mul'ata jechuun waan itti jiraatu jechuudha yookiin immoo waan abdii godhattee jiraattu jechuudha. Mul'ata jechuun. Kanaaf hojii tokko gaafa hojjettu mul'ata hin qabdu taanaan milkaa'aa ta'uu hin dandeessu ati. Tajaajila tajaajiltu keessatti mul'ata hin qabdu taanaan milkaa'aa ta'uu hin dandeessu ati. Socho'iinsa biyya lafaa kanarratti gootu keessatti mul'ata hin qabdu taanaan milkaa'aa ta'uu hin dandeessu ati. Warra mul'ata qabanii warra gooftaa hin qabnetu gargaara. Warra mul'ata qabanii dacheetu gargaara. Warra mul'ata qabanii waaqayyotu gargaara. Warra mul'ata qabanii namatu gargaara. Warra mul'ata hin qabne warroonni amma waame kun guutummaan isaanii isaan faana ta'uu hin danda'an. Maal jennaani namni mul'ata qabe akka jiraatu beeka malee maaliif akka jiraatu hin beeku. Maaliif akka jiraatu hin beektu taanaan immoo jireenya ulfaataadha. Hin danda'amu. Kanaaf warra mul'ata qaban faana waaqayyo jira. Kanaaf macaafa qulqulluu gubbaa irratti seera uumamaa boqonnaa 26 irratti Yisaaqi baruma sana sanyicha facaasee dachaa 100 galfateedha. Lafa onaa irratti, lafa gogaa irratti, lafa dhaloonni beela'ee kufaatiif yaaddoo keessa jiru keessatti lafa gogaa irra sanyii facaasee dachaa 100 galfate. Sanyii kan namaaf kennu waaqayyoodha. Sanyii namaaf kan kennu waaqayyoodha. Sanyii waaqayyotu namaaf kenna sababii ta'eef sanyicha waaqayyotti kenne kan fuudhee facaase. Ilmi namaa sanyii waaqayyo namatti kenne baay'isuu danda'a malee sanyicha uumuu hin danda'u. Sanyii uumuu kan danda'u waaqayyoodha. Sanyii sana Yisihaaqiin harkatti waaqayyo gaafa kennu sanyicha sana lafa gogaa irratti facaasee bara dhaloonni kufaaf beela'aa jiran keessa sanyicha kana yeroo sanyitti itti nyaatamuu qabaatutti sanyii nyaanne fuudhee facaase. Sanyicha gaafa facaasu dachaa 100 galfateedha. Maaliif sitti fakkaata? Tokko sanyii kana itti kenne waaqayyoodha. Mul'ata kan namaa kennu waaqayyoodha. Sanyicha waaqayyotti kenne kana fuudhee lafa gogaa irratti facaasee dachaa 100 galfatee warra beelan du'aa badaa kufaa jiraniif illee sababbii jireenya ta'e eenyuun Yisihaaq. Dhoksaan maal akka ta'e beektaa? Sanyicha waaqayyotti itti kenne, sanyicha waaqayyotti kenne garuu hin nyaanne hin facaase malee. Har'as dhaloonni sanyii baay'ee waaqayyotti kenneera. Baay'een isaanii garuu sanyicha nyaataniiru. Warra sanyii nyaatan faana laftis faana hin taatu. Warra sanyii nyaatan faana waaqayyos faana hin ta'u. Warra sanyii nyaatan faana namnis faana hin ta'u. Kanaaf Yisaaq dhaloota lafa sana keessa turan keessa guutummaa isaanii keessa namni sanyicha nyaanneef namni sanyii gadi fuudhee facaase jira taanaan Yisaaq. Kanaaf lafti gogaanii sanyii biqilchitee dachaa 100 akka galfatu goote. Sababbiin isaa maal jennaanii sanyicha kan itti laate waaqayyo waan ta'eef. Mul'ata kan namatti laatu waaqayyoodha. Kanaaf mul'ata waaqayyo namatti laate kana warra fuudhanii deeman, arganii fuudhanii deeman, waaqayyo gargaara arganii fuudhanii deeman, lafti gargaara arganii fuudhanii deeman, namni gargaara. Kanaaf dhaloota mul'ata hin qabne baay'ata waan ta'eef baay'een isaanii kufanii hafu, baay'een isaanii mandara hafu, baay'een isaanii ollaa isaanii hafu, baay'een isaanii lafa isaaniitti kufanii hafan. Maal sitti fakkaata? Waan mul'ata hin qabneef miti, waan waaqayyo faana hin taaneef miti, waan waaqayyo mul'ata itti hin kennineef osoo hin taane mul'ata waaqayyo itti kenne waan nyaataniif. Kanaaf dhaloota mul'ata nyaatantu baay'atee mandara keessatti hafe. Fagootti eegnaa, biyyaaf eegnaa, addunyaaf eegnaa, nu miti waaqayyo biyyaaf eega. Fagoo argeefiira waaqayyo. Dhaloota waaqayyo fagoo argeefii mul'atatti laate nyaataniitu mandara keessatti hafan. Sababbiin isaa maal akka ta'e beektaa? Sanyicha waaqayyotti kenne kana waan nyaataniif. Dhaloonni sanyii nyaatu eessayyuu gahuu hin danda'u. Mul'ata jechuun sanyiidha. Mul'ata jechuun waan boritti argituudha. Lafa gogaa irratti beelli bu'ee biyyicha keessatti dhaloonni guutummaan beelli kan bu'e mana nama tokkoo miti. Beelli kan seene gara biyyaati. Biyya jechuun immoo nama tokko keessa jiraata miti. Namoota danuutu keessa jiraata. Namoota danuu kana gidduutti gaafa beelli galu isa sana sanyicha sana nyaachuu dide Yisihaaq. Kuni jabina cimaadha. Dhaloota sanyii nyaatan faana waaqayyoon ta'u. Dhaloota sanyii facaasan faana biyyi lafaas waaqayyos namnis faana ta'a. Kanaaf dhaloonni mul'ata hin qabne miidhama cimaa keessa jiru. Har'as boris fuula duras. Kanaaf sanyicha kan namaaf kennu waaqayyoodha. Mul'ata kan namaaf kennu waaqayyoodha. Dhaloota sanyicha sana facaasan mul'ata sanatti tarkaanfatan faana laftis namnis waaqnis faana qarataa jeena mana waaqayyo haa eebbisu. Nama waaqayyo dhugaa yaada miidhagaaf yaada bareedaan nu kaastanii ulfaadha. Waan yaadaddi otuma isinaa suuftan sagalee waaqayyoo seera uumamaa boqonnaa 26 otuma suuftan keessa koo dhufe yaada kana gaafa na kaastu na dhibe baay'ee. Maal jennaan namoonni baay'een waldaa banu. Mul'anni odoo ittiin kennamin. Yookaan mul'ata waaqayyoo irraa odoo fudhatin waldaa banu. Yeroo baay'ee namoonni hawaasaan paastaroonni gurguddoon gaafa haasa'anii bara kana waldaan waaqayyoo suuqii ta'e jedhanii yeroo kaasan nan arga. Yisaaqii dachaa Geerar keessatti galee jedha. Dachaa 100 eebbifamee jedha. Isa qofa miti. Gaafa qabeenyi isaa baay'atu Yisaaqii abbaan isaa Abrahaam boolla qote yookaan burqaa qote qaba ture. Yisaaqii fi siixnaa gaafa qotu warri dachaa Geerar keessa turan yookaan immoo tiksitoota Yisaaq irratti ka'an. Achi booda achi siiqetii burqaa biraa qote. Burqaan sunis Rooboot kan jedhamu. Namoonni baay'een isa kana fudhataniitii maal godhu waldaa banu.
waldaa keessatti tajaajilan, waldaa keessatti guddatan, waldaa keessatti ija itti banatan, waldaa keessatti faarfachaa turan, waldaa keessatti kadhachaa turan keessatti abboota isaan guddisan dhiisanii, haadhota isaan guddisan dhiisaniiti waldaa biraa banatu jechuudha. Achi siqii qoti waan jedhu sana fudhatanii jechuudha. Mul'ata san baachuu dadhabanii erga waldaa bananiin booda mul'ata san baachuu dadhabaniiti waldaa yeroo baay'ee cufu. Baay'een isaanii immoo addunyaa biraa keessa seenanii waldaa nuu irratti cufamu nan arga. Akkuma ati jettee mul'ata qabaachuu dhabuurraa wanti kun kan dhufu jechuudha. Warroota ilaalcha akkanaa keessa, adeemsa akkanaa keessa, jireenya akkanaa keessa jiraatan mee yaada maalii qabdaa? Karaa yuutuubii keenyaan nu hordofaa warri jiran akka dhagaaniif xinnoo warroota yaada akkanaa keessa jiraniif yaada maalii qabdaa nu qoodi. Tole, keessumaa warra waldaa bananii jalqaba irratti waldaan hin banamu, waldaan hin dhaabata malee. Waldaan hin banamu, balbala miti. Waldaan hin banamu, waldaan suuqii miti hin banamu, waldaan hin dhaabata malee. Kanaaf warroota mul'atan qabne har'as itti fufanii, warroonni mul'atan qabne borus itti fufanii yoomiyyuu itti fufuu hin danda'amu. Ammas borus fuuldurus itti fufuu hin danda'amu. Kanaaf dhaloota mul'ata qaban faana waaqayyotu ta'a. Dhaloota mul'ata qaban faana namatu ta'a. Dhaloota mul'ata qaban faana biyyi lafaatuniif biyyeen kuni faana taati. Kanaaf mul'aticha warroota hin qabnetu baay'ate waan ta'eef waldaan cufaan baay'ate baay'ate. Isa banamu caala isa cufatu baay'ate. Gabaarra gashaara waaqayyo. Hin galu. Maal jennaani mul'anni hin jiru. Kan qabullee mul'ata isa nyaateera. Nyaatte taanaan immoo waan itti fufsiisnu qabna. Nyaatte taananii baay'ee ani ilma qotee bulaate waan ta'eef abbaan keenya wanti hirruun osoo jiru, mana keessa hirruun osoo jiru, golli hirratee osoo jiru, sanyiin kuntaanni 2, 4, 5, 6, 7, 8 akkatti ta'a jechuudha. Walirra koree ta'a. Maaltu sanyiin jechuudha. Beela'aa jirraa. Sanyichi garuu akkatti walirra koree jira. Gadi baasee sanyicha sana nyaadhaan jedhu. Maal jennaani sababbii sanyiin sun gaafa gadi bahee faca'u baay'ee ta'ee ol dhufa waan ta'eef akka baay'ee ta'ee ol dhufu amanee har'a beela'ee boru akka quufu waan beeku. Mul'ata jechuun waan har'a itti dadhabdee waan har'a itti beelofte boru itti quuftu jechuudha. Mul'anni akkasa boru itti boqotu, boru itti dhaloonni itti boqotu jechuudha. Kana hiikni mul'aticha. Kanaaf sanyii baay'een isaanii nyaataniiru mul'ata waaqayyo itti kenne waan ta'eef dhaloonni mul'ata nyaata itti fufuu hin danda'u. Namnis waaqnis faana hin ta'u waan ta'eef. Kanaaf koo Macaafa qulqulluu gubbaa irratti gaafa laallee yeroo tokko bartoota gooftaa Yesuus akkas jedhe. Anaan eenyu naan jettuu jedheen. Baay'ee gaafiin kun hin gaafatamu ture. Maal jennaani yeroo baay'ee barsiisaa ture, taamiraatti gurguddaa gochaa ture, raajii gurguddaa ta'aa ture. Carraa qaxxaamuroo fi gaafii qaxxaamuroo tokko isaan gaafate. Anaan eenyu naan jettuu jennaani kun isaanii Eeliyaas jedhani. Kun isaanii raajota keessaa tokko jedhani. Phexros garuu akkas jedhe. Ati masii jiraataadha jedhe. Ati masii jiraataadha jennaanini kana jedheen. Gooftaa Yesuus oo deebisuuf kana foonii fi dhiiga miti kan siif abbaa koosa waaqarra jiru malee jedheen. Yesuus geetaano. Abbaa koosa waaqarra jirutu waan kana siif ibsa malee foon keetiif dhiiga keetiin miti. Yeroo dheeraa faana turaniitu Gooftaa Yesuusin eenyu akka ta'e baruuf beekuu hin dandeenye. Kanaaf sirratti mana koon ijaara jedheen. Ati dhagaa goleeti jedheen Phexrosin. Ati dhagaa goleeti. Mana koon ijaara sirratti jedheen. Maal jennaani mul'aticha olii fudhateera. Mul'aticha olii fudhatame. Mul'anni waan olii namaa kennamu malee waan paastariif raajiin zayitii sirratti naqee soogidda sirratti naqee sibisheecha sii kennu miti. Mul'anni sammiti. Mul'anni faabirikaa zayitii keessa osoo galte waan fuutee baatu miti. Mul'anni paastaroonni addunyaa kanarra jiru wal gaanii harka kee miti miila isaanii sirratti gadi fe'anii waan fudhatu miti. Waan danda'amu miti. Mul'ata kan namaaf kennu waaqayyoodha. Dhaloonni waaqayyoorraa mul'ata fudhatanii hamma dhumaatti jabatanii deemanii galma ga'u. Warroonni mul'ata fudhatanii amma maaltu jira beektaa bara kana. Warra mul'ata hin qabnetu jira tokko. Ixaasuudhaan immoo warra mul'ata qaban garuu warra mul'ata isaanii nyaatantu jira. Warri itti fufaa jiran warra mul'ata isaanii hin nyaannu jedhanii itti obsanii dhimmanii deemaa jirantu galma ga'aa jira. Warroonni mul'ata waaqayyotti kana nyaatanii karaa tafaa jiru. Warri nyaachaa jiran hafuuf jiru. Amma warri nyaachaa jiru hafuuf jiru. Warri nyaatan already hafaniiru. Warri hin qabne immoo dursaayyuu hafaniiru. Kanaaf mul'aticha kana olii waan dhufuudha. Kanaaf kana foonii fi dhiiga miti kan siif ibsa jedheen Phexrosin. Abbaa koosa waaqarra jiru malee jedheen. Argitee san booda immoo maal jedheeni amma mana koon sirratti ijaara jedheen. Bakka baantee laa beeta kiristaaniin masarrataallee waan sirratti mana ni ijaara jedheen. Mana koon ijaara jedheen. Eenyudhaan Phexrosin. Sababbiin isaa maaliif Yohaannisiin hin jennee maaliif Luqaasiin Maatiyoosin fa'aa maal hin jennee mul'aticha olii ittiin dhufne waan ta'eef. Kanaaf Phexros olii sii dhufe kun jedheen. Kanaaf ati olii fudhatteerta jedheen. Mul'anni waan olii dhufu malee waan namarraa dhufu miti. Kanaaf dhaloota mul'ata hin qabnetu baay'ate hafanii fi dhaloota mul'ata qaban warroota garuu mul'ata isaanii nyaatan dhaloota kanatu baay'ate sababii kanaaf waldaa cufaatiin kan baay'ate ammas hin cufu baay'isa warra kamtu cufu warra mul'ata hin qabnee fi warra mul'ata isa qaban nyaatan warri mul'ata immoo isaanitti immoo obsanii cimmanii
deemaa jiru hamma dhumaatti galma ga'u. Filannoon hin qabu bakka filannoon hin jiru galma ga'uun dirqama ta'a. Waaqayyo isa eebbisu. Eebbifame raajii koo dhugaa yaada bal'aa, yaada gaarii, yaada dansaa, yaada miidhagaa nuuf kaafte dhugaa baay'ee sitti gammadeera. Akkasuma dhaggeeffattoonni keenya akka gammadanii dhaggeeffatan hawwiin qaba. Kun yaada guddaadha. Namoonni baay'eenis irraa baratu. Keessattuu immoo mudannoo si mudatan yookaan immoo mudannoo dabarsite bu'aa bahii jireenyaa dabarsaa turte kana dura addunyaa biyya lafaa keessa yeroo turtetti namoota baay'eedhaaf fakkeenya ta'a. Waaqayyo si haa eebbisu jechuun barbaada. Gaaffii isa dhumaa miidiyaa keenyaaf hawwii maalii qabda kaname yookaan immoo anaafis yaada jajjabinaa yookaan koomentii waan nu gootu qabaatte sababii isaa yeroon keenyas baay'ee deemeera waan ta'eef kana yaada nuuf ibsiti qophii keenyaarraa hin goolamna jechuun barbaada. Akkasumas immoo dhaggeeffattoota keenyatti nagaadhaa miti adda baana jechuun barbaada. Waaqayyo si eebbisu. Tole qabduu yuutuubii waaqayyo si haa eebbisu Niftuu mucaa qaxalee mucaa bareedaa ergaa ciccimaa dhaloota biraan gahaa jiru keessaa nama tokkodha. Nama immoo ol deemaa nama guddachaa jirudha. Kanaaf tokko yuutuubii kana sabiskiraayib godhaa cinaa dhaabadhaa jajjabeessaa isinii jechuun jaalladha. Waaqayyo immoo carraa kana naa laatee qabduu yuutuubii irratti na yaamuu keef na kabajuu keef waaqayyo si haa eebbisu. Fagoo si ilaalleerraa fagootti immoo si eegna nama guddaadhaati. Nuuf jabaadhu kanaaf Niftuu jajjabeessaa ana boleessi keessan biiniin mudannoo ciccimaatu jira yeroo biraa bal'ina waan wal agarru in ta'a waaqayyo si haa eebbisu. Ergaa kanarraa waan baay'ee baratan jedhee yaada. Fuula dura immoo yuutuubii kanarratti ergaa gurguddaa ergaa dhaloota fayyadu ergaa dhaloonni itti fayyan ergaa dhaloota baay'ee jajjabeessu waan daruuf yuutuubii kana sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Niftuu mucaa bareedaa mucaa qaxalee mucaa mul'ata cimaa abjuu cimaa keessa jirudha. Jajjabeessaa waaqayyo si haa eebbisu yeroo bareedaa. Nama waaqayyo dhugaa baay'ee eebbifami hawwiinaaf qabdus akkasuma dhaggeeffattoota keenyas nagaatti jetteen waaqayyo si eebbisu eebbifami yeroo bareedaaf yeroo dansaa hojiin dabarsine akkasuma immoo dhaggeeffattoonni keenya mudannoo fi muuxannoo ati qabdu bahii jireenya keetirraa waan baay'ee akka baratan hawwii fi jaalalan qabu ibsachuun barbaada. Akkasuma warri qabdu tiibii hordoftaa jirtanii hundumti keessan waaqayyo si haa eebbisu. Ni har'a obboleessa keenya nama waaqayyo Biiniyaam faana dabarsine yeroo bareedaaf yeroo miidhagaa qabaannee turre jalqabarraa kaastanii hamma yeroo kanaatti hamma xumura qophii keenyatti nu hordofuu keessaniif waaqayyo si haa eebbisu jechuun barbaada. Akkasuma immoo muuxannoo fi mudannoo nama waaqayyo irraa waan baay'ee akka baratan abdii fi hawwiin qaba. Waaqayyo si haa eebbisu jechuun barbaada. Kana boodallee keessumoota garaagaraa qabadhee akka isinii dhiyaadhu asumaan waadaa isinii galuun barbaada. Isinis immoo qabduu tiibiidhaaf sabiskiraayib gootanii maatii keenya akka taatan jaalala waaqayyootiin isin gaafachaa hamma qophii biraatiin walitti deebinutti torbee immoo qophii biraatiin walitti deebina waan ta'eef hamma sanatti nagaan naa tura jechuun hawwii koodha. Kun qabduu tiibiirraa kan isinii darbu ani immoo obboleessa keessan Niftaalee miidhaa yeroo garaagaraatti keessummaa garaagaraa bu'aa bahii jireenya isaaniitirraa waan baay'ee baratanii fi mudannoo muuxannoo isaaniitirraa waan baay'ee baratan qabadhee akka isinii dhiyaadhu isinuu beektu kanaaf maatii keenya ta'a jechuun hawwii koodha. Waaqayyo si haa eebbisu ulfaadhaa hamma dhumaatti waan nu dhaggeeffataniif kabajamaa horaa bulaa deemanaa jechuun jaalladha.